ayyaanni gooftaa keenya Yesus Kiristoos, jaalalli Waaqayyo Abbaa, tokkummaan Hafuura Qulqulluus hunduma keenyaa wajjin haa ta'u. Ameen. Nagaan Waaqayyo Waaqa jiraataa hunduma keessaniif haa ta'u. Tajaajila sarara qilleensaa irratti tokkummaa amantoota humna wangeelaa keessatti kan argamtan waldaaleen hundumtuu, geggeessitoonni, kiristiyaanonni, warreen mana Waaqayyoo keessatti yeroo dheeraa dabarsitanis ta'ee yeroo dhiyoo gooftaa Yesus Kiristoositti kan amantan hundumti keessan nagaan isiniif haa ta'u. Akkam jirtu? Nagaadhaa isin? Ani Waaqayyoof galanni guddaan haa ta'u nagaa kooti. Egaan ani tarii namoota yeroo dhiyoo gara tokkummaa kanaan dhuftaniifis ta'ee dhuunfaadhaanis gara waldaaleetti dabalamtanitti haaraa akka hin taaneef ani obboleessa keessaniif tajaajilaa keessan Eebbaa Abarraati. Waldaa lafarraa irratti waldaa makaana Yesuusin Silaalee Ambooti kanan tajaajilamus waldaa gama onlaayiniitiin yookiin sarara qilleensarraatiin hojii Waaqayyoo hojjettu keessaa immoo waldaa Maraanaataa Yesuus kan tajaajila sarara qilleensaa irratti tokkummaa amantoota humna wangeelaa keessatti tokko taatee keessaa kanan hojii Waaqayyoo hojjedhuudha. Egaa akka tokkummaa kanaatti immoo dura ta'aa boordii ta'ee hojii Waaqayyoo walii wajjin hojjechuu jalqabnee jirra. Barumsa mata duree kiristiyaanummaa jedhu walii wajjiniin barachaa as geenyee jirra. Har'a kutaa 7ffaarra geenyeerra. Maqaan gooftaa Yesus bara baraan haa kabajamu. Yeroon ani itti sagalee kana waraabutti egaa naannoo kooti roobni roobaa jira. Nan abdadha sagaleen koo hin dhaga'ama jedheen amana. Waaqayyoon walii wajjin kadhannee gara barumsa keenya guyyaa har'aatti ceena. Waaqa hundumaa dandeessu gooftaa bara baraa si'isa qulqulluu mootii keenyaan jiraannee har'a geenyeerra. Nuuni ijoollee ifaati. Si abbaa keenyatu ifadha. Ifa kana sirraa dhaalle maqaa gooftaa Yesuusiin galanni siif haa ta'u. Ilma kee Yesus Kiristoosin lammaffaa kan nu dhalachiifte yaa abbaa galanni siif haa ta'u. Yeroo hundumaa nu jajjabeessuudhaaf nu tiksuudhaaf nu wajjiniin kan jirtu Hafuura Waaqayyoo galanni siif haa ta'u. Ofii keetii aarsaa kaffaltee aarsaa baastee mootummaa abbaa keetitti kan nu dabalte ilma Waaqayyoo galanni siif haa ta'u. Waaqayyoo qulqulluu bara baraa galanni siif haa ta'u. Egaan Waaqa hundaa dandeessu dubbicha isa bu'uuraa isa jalqabaa akka barannuuf isarraas akka hin fagaanneef hundee keenya sanaan utubaa waan jirtuuf maqaan kee ulfaatu. Ammas dhugaa kee kana barachuudhaaf dhiyaanneerra. Cubbuun keenya hundumtuu, mudaan keenya hundumtuu dhiiga hoolaa faasikaa keenya Yesus Kiristoosiin raawwatee nurraa adda haa ba'u. Cubbuun kamillee nurratti hin moo'ini. Maqaa gooftaa Yesuusiin waaqni nurratti haa banamu. Sagaleen kee sagalee Waaqayyo Waaqa jiraata dhowwaa tokko malee nu bira haa ga'u. Amajaajiin keenya faana keenya jalatti kan tumame haa ta'u. Karaa kamiin iyyuu olaantummaa isaa nurratti agarsiisuu hin danda'in. Ilaa Waaqayyo jireenya koo irratti, jireenya saba dhugaa kee kana dhaga'u irratti biyya keessa jiraannuuf haala keessa jiraannu utuu hin daangeffamin maqaa gooftaa Yesuusiin lola diinni kaasee jiru raawwatee kan daaraa ta'e haa ta'u. Ibiddi kee naannoo keenya marsee amajaajii keenya gubuu haa jalqabu. Kana waan gooteef ulfaadhu. Dhugaa keessa nu barsiisaa jirtu immoo nuuf ibsi. Nuyi namoota hirrina qabnuudha. Inni guutuun hafuurri kee waan hundumaa haa qaqqajeelchu. Yesus Kiristoos Waaqa jiraataadhaan ameen. Waaqayyoo keenyaaf galanni haa ta'u. Egaan barumsoota keenya hamma har'aatti ilaalle keessatti dhimma kiristiyaanummaadhaa fi kiristiyaanummaa wajjin kan wal qabatanii mata duree guddaa kiristiyaanummaa jedhu jalatti dhimmoota garaagaraa ilaallaa jirra. Hafuurri Waaqayyoo kan nu qophoofne, kan nu yaadne caalaa nutti dhiyaachuudhaan nu barsiisaa jira. Kanaaf isa galateeffachaa har'as isarraa barachuudhaaf jireenya keenya qopheessina. Egaan kutaa 6ffaa keessatti mata duree xiqqaa tokko kiristiyaanummaa jalatti jalqabneerra. Innis maal kan jedhudha? Kiristiyaana adda kan isa godhu maalii kan jedhu ilaaluu jalqabnee turre. Sanas barumsa keenya torbee keessatti kutaa 4 yoo qabxii 4 keessaa ilaallee jirra. Kiristiyaana maaltu adda isa taasisa? Biyya lafaa kanarra yeroo jiraatu amantii hedduutu jira. Faallaa kiristiyaanaa kan ta'ani, kiristiyaanummaadhaanis kan mormanii amantiilee hedduutu addunyaa kanarra jira. Sannan keessaa kiristiyaanummaa maaltu adda godha? Nama kiristiyaana ta'e tokko immoo maaltu adda isa taasisa? Biyya lafaa kanarrattis, waaqa irrattis,
mallattoon kiristiyaanitti adda ta'ee jiraatu qabxii afur ilaallee turre si yaadachiisuudhaaf inni jalqabaa lammii waaqarraa ta'uu isaati. Inni lammaffaa ilaalle immoo uumama haaraa ta'uu isaati. Sadaffaa irratti kan walii wajjin baranne diina isaa jaallachuu isaati. Afuraffaan irratti ilaallee kan walitti qabne immoo du'aan hirriba jedhee waamuu kiristiyaanaati. Kun kiristiyaana adda taasisa jennee kutaa ja'affaa keessatti walii wajjin barannee jirra. Har'a immoo walii wajjin kan jalqabnu kutaa torbaffaa keessatti qabxii shanaffaa isa kutaa ja'affaa keessatti jalqabneeti. Kiristiyaana adda kan isa taasisu maali kan jedhuufi adda kan isa godhu shanaffaan nama gargar kan hin fuune ta'uu isaati. Maal jennee nama gargar kan hin fuune ta'uu isaati. Kiristiyaanni kanaan adda ta'a. Amantiileen tokko tokko qomoo murtaa'e irratti of isaanii daangessu. Amantii saba tokkoof haa ta'anii of dhiyeessu. Yookiin immoo amantaa sabuma sana keessaa immoo saba murtaa'e tokkoof kan olaantummaa isaa eegu godhanii of dhiyeessu. Kiristiyaanummaan garuu kan adda isa godhu nama gargar kan hin fuune ta'uu isaati. Nama hundumaa Waaqayyo akka uumeetti dhugaa ba'a. Namni hundumtuu Waaqayyoof barbaachisaa akka ta'etti amana. Waaqayyoon inni itti amanu Waaqa hin loogne, Waaqa bifaan qomoodhaan kaartaa addunyaa namni irra jiraatuun gargar kan hin fuune, dhala namaa hundumaa nama isa jalqabaa Addaamirraa dhalatanii nama isa lammaffaa Yesuus Kiristoosiin immoo haara'anii akka isaan jiraatan waan barbaaduu fi ija tokkoon ilaala. Kanaaf kiristiyanummaanis isuma kana amala Waaqayyoo kana itti fufsiisa. Maal godhee nama gargar hin fuudhu. Hojii ergamootaa boqonnaa 11 lakkoofsa 12 irra jiru sagalee Waaqayyoodhaan nan dubbisa. Akkana jedha. Hafuurri qulqulluun garaagarummaa tokko illee utuu hin agarsiisiniin isaanii wajjiniin akka naqu anatti hime. Obboloonni 6 as na bira jiranis anaa wajjiniin dhaqanii hundumti keenyas mana Qorneelositti galle jedha. Galanni Waaqayyoof haa ta'u. Phexros dubbata, riippoortii dhiyeessa. Warra saba Waaqayyoo hin ta'in, warra Israa'eloota biratti akka xuraa'otaatti ilaalaman isaan gidduu dhaquusaa komiin waan dhiyaateef akkamittiin akkas godha. Namni Waaqayyoo kun nama beekaadha, nama jabaadha, nama iccitii baay'ee beekuudha. Waa'ee seera keenyaa beekaa, waa'ee seera Musee beekaa. Akkamittiin kana hundumaa irra tarkaanfatee dhaqe kan jedhu komii agarsiisuu jalqabnaanii maal jedha? Hafuurri qulqulluun garaagarummaa tokko illee utuu hin agarsiisiniin isaanii wajjiniin akka naqu anatti himee jedha. Galanni Waaqayyoof haa ta'u. Hafuurri qulqulluun garaagarummaa tokko utuu hin agarsiisiniin warroota Yihuudii gidduuttis, warroota Giriikii gidduuttis, Yihuudoota warra ta'an gidduuttis, warra Yihuudoota hin taane gidduuttis hojjechuu jalqabe. Kakuu haaraa keessatti kun tarkaanfii isa guddaadha. Kiristiyaanummaas adda kan taasisu tokko isa kanadha. Kanaaf kiristiyaanummaan saalaan, umuriin, qomoon utuu adda hin baafne hunduu tokko jedhee amana. Hundumtuu tokko Waaqayyoodhaaf hin barbaachisu, mootummaa Waaqayyootiif hin barbaachisu jedheetu fudhata. Yeroo namni biyya bulchu mootiin tokko amanu Waaqa keessatti ililleen taasifamuu fi yeroo hiyyeessi karaarra taa'ee harka namaa ilaalee jiraatu amanee mootummaa Waaqayyootti galu qulqulloota biratti Waaqa keessatti ililleen taasifamu waluma qixxeedha. Mootiitu har'a amane waan ta'eef ililleen addaadhaa godhamuu qaba hin jedhamu. Biyya keenya keessatti yeroo dhiirri dhalatuu fi yeroo dhalaan dhalattu yookiis mucaan durbaa dhalattu gammachuun godhamu garaagara. Lakkoofsi ilillee ililfamuullee adda adda. Kana jechuun olaantummaan dhiiraadhaa kan obboleettotaarra hin caala jedhanii waan yaadaniif ilaalcha gadi bu'aa kanaan yeroo ilillee ililchanillee wal caalchisu jechuudha. Waaqa keessatti garuu akkana miti. Dhiiras ta'e dhalaa, Giriikis ta'e Yihuudii,
garbichas ta'e gooftaa hundumtinuyyuu fuula waaqayyoo duratti ilaalcha kiristiyaanummaa keessattis walqixxeedha. Kanaaf kiristiyaanummaan nama gargar hin fuudhu. Galaatiyaa 3:28 dubbisa akkana jedha, karaa Kiristoos Yesuus isin hundumti keessan tokko, Yihuudii yookiis Giriikii, garba yookiis birmaduu, dhiira yookiis dubartii gidduu garaagarummaan hin jiru jedha. Maqaan waaqayyoodhaa haa galateeffamu. Maal jedha? Karaa Kiristoos Yesuus isin hundumti keessan tokko jedha. Karaa eenyu? Karaa Yesuus Kiristoos. Namni karaa siyaasaa garaagara ta'uu danda'a. Namni karaa qomoo irraa dhalatee garaagara ta'uu danda'a. Namni karaa afaan dubbatu garaagara ta'uu danda'a. Namni karaa biyya keessa jiraatu garaagara ta'uu danda'a. Namni karaa sadarkaa barnoota isaatiitiif gosa hojii hojjetuutiin garaagara ta'uu danda'a. Namni kennaa qabuun garaagara ta'uu danda'a. Namni dandeettii qabuun garaagara ta'uu danda'a. Haa ta'u malee karaan tokko jira. Karaa Yesuus Kiristoos. Yesuus Kiristoos keessaan gaafa ilaalamu namni hundumtuu tokkodha. Garaagarummaan hin jiru jechuudha. Kanaaf kuni maalidha? Kiristiyaanummaan kan inni ittiin yuunikii ta'u, adda kan inni ta'u tokko kanadha. Ergaa inni labsus kanadha. Ergaa tokkummaa kanadha. Ilaalcha garaagarummaa hin qabne kanadha. Namoota garaagara fa'uudhaan, namoota garaagara sacce'uudhaan, warra gajjallaa, warra gararraa, warra akkasii, warra akkanaa, warra gamaa, warra gamanaa, warra laga gamaa, warra laga gamanaa jechuun hin jiru jechuudha kiristiyaanummaa keessatti. Namoonni garuu bara keenya keessaa waldaa kiristiyaanaa keessa utuu jiranii, geggeessitoota amantii ta'anii utuu jiranii, yeroo isaan itti ilaalcha gadi bu'aadhaaf faallaa kiristiyaanaa ta'e kanatti rakkatan hin argina, hin dhageenye, nu mudatas. Yeroo nama gaafatan eessaa biyyi kee? Yoo iddoo akkasii jaraa jedhee dubbata. Iddoon dhaloota kee eessa? Iddoo akkasiitti gaafatan jara keenya, warra keenya jedha namni. Maaliidhaan? Maaliin safareeti? Bakka dhalootaatiin safareeti. Lafa bakka itti dhalate, biyya keessatti dhalate guddateen akkuma carraa namichi tokko Arsiitti yoonnaa dhalate carraa isaatu Arsiitti isa dhalachiise. Namichi tokko immoo Shawaa keetti yoo dhalate carraa isaatu Shawaa keetti isa dhalachiise. Filatee miti. Namni tokko Wallagga keetti yoo dhalate carraa isaatu yookiis carraa isheeti Wallagga keetti kan dhalachiise. Lakki ani carraan koo eessa naa ta'uu qaba? Wallaggaan naa ta'uu qaba. Shawaa naa ta'uu qaba. Finfinnee naa ta'uu qaba. Arsii naa ta'uu qaba. Booran naa ta'uu qaba. Jedhee namni filatee achitti dhalatu hin jiru. Akkuma kana namni tokko Oromoo keessatti dhalate. Oromoon saba guddaa waan ta'eef, saba jabaa waan ta'eef, saba goota waan ta'eef Oromoo keessatti na ramadi yaa Waaqayyo jedhee kadhatee Oromoo ta'e dhalatu. Namni tokko Amaara keessatti dhalatee Amaarri saba jabaadha, saba gaariidha, saba cimaadha, gootadha. Kanaaf Amaara keessatti na dhalachiisi yaa Waaqayyo jedhee filatee hin dhalatu. Eenyudha kan ramade? Ramaddii kana kan geggeesse Waaqayyoodha. Isa Waaqayyo tokko taasise gaa. Isa Waaqayyo ramade kana gaa. Filannoo Waaqayyoo kana ati Waaqayyo sirrii miti jechuun hin danda'amu. Akkaataa Waaqayyoo uume kanatti ameen jedhanii garaagarummaa jiru simatanii jiraachuutu irra jiraatu. Ergaan kiristiyaanaas isa kanaadha firoota koo. Kanaaf nuuni warri barumsa kiristiyaanummaa barannu kun ilaalcha gadi bu'aa namni itti rakkatu kana keessaa bahuutu nurra jiraata. Tuffachuutu nurra jiraata. Ana mala koo keessatti yeroo namootaa wajjin wal baru maqaa koo itti himee maqaa isaanii gaafadhee haala jireenyaa gaafadhee haala hojii gaafadhee gaa'ila qabaachuu dhiisuu isaanii wajjiniin haasa'ee waldaan isaanii eessa akka ta'e wajjiniin haasa'ee isa booddee eessatti dhalatte gaaffii jedhutti hin gargaaramuun. Kana baruudhaafis hin rakkatu. Yeroo tokko tokko namni afaanuma dubbatu loqodumaan aksentii masaatiin akkaataa nuti dubbannu iddoo dhalanneen garaagara waan ta'eef hin beekama. Eenyu Wallaggaatti akka dhalate shakkuudhaaf yeroo inni dubbatu. Eenyu akka Harargeetti dhalate dubbii masaarraa ka'ee dubbii isheerraa ka'ee hin shakkama. Jechootuma tokko tokkorraa ka'ee akkas ta'innaa laata. Kanumaan an xiinxala malee hin beeku. Gaaf tokko obboleessa koo wajjin wangeela dhugaa ba'uudhaaf karaarra deemna. Harargee keessattidha. Harar keessa magaalaa Harar keessatti wangeela deemnee dhugaa baanu nama lubbuu itti dhugaa baanu natti obbarsiisa. Ani iddoo akkasittan dhaladhe. Obboleessi koo naa wajjin hin jiru kun immoo Shawaa keessa iddoo akkasitti dhalate. Ati immoo eessadha jedheetan dhaabbadheen itti haasa'a. Isa booddee
edda gud namichatti dhugaa baanee deemne booddee ati bakkuma itti dhaladhe iyyuu hin beektu inaan jedhe inni wajjin dhugaa baane. Ati eessatti dhalatte aan takka mas gaafadhee hin beeku min jedhaan. Innis natti mee hin beeku anis gaafadhee hin beeku. Ani iddoo akkasiitti dhaladhee miti. Gaafa inni natti iddoon itti dhalatee fi iddoon itti dhaladhe walitti dhiyoodha. Ani garuu hin gaafadhu waan akkasiin jaalladhu. Maaliif namni yeroo isin bakka dhaloota isaatii ispeesifikaalii gaafattanii wanta isin qooduu barbaaddan itti fakkaata. Wanta isin bakka inni isinitti himu sun waan isin yookiin baay'ee jaallattan yookiin immoo gadi buustanii ilaaltan itti fakkaata. Kanaaf kuni bakka dhalootaa himachuun rakkina ta'eeti isiniin jechuu kootu hin taane namoota garuu ittiin gargar qoodanii ilaaluuf itti fayyadamuun ilaalcha gadi bu'aaf kiristiyaanummaan hin deeggarreedha jechuudha. Isuma kamiifiyyuu hojiin kun waa'ee hin baasu. Akkuma sabaatti illee kun waan faayidaa qabu miti. Waan amantiin illee isa guddaadha. Amantiin illee dhimma waaqarraas dhimma lafarraas of keessatti qabatee jira. Adeemsuma lafarraatiif iyyuu namni iddoo akkasiitti dhalatte jedhee garaagarummaa uumuun gadi buusaa hin xiqqeessa malee hin fayyadu jechuudha. Kanaaf kiristiyaanummaan kan adda isa taasisu maal jenneerra shanaffaa irratti nama gargar kan hin fuune ta'uu isaati. Ja'affaanoo kiristiyaanummaa adda kan isa taasisu ja'affaan dhimmi isaa kan xumurameef ta'uu isaati. Galanni Waaqayyoo keenyaaf haa ta'u. Maalan jedhee irra deebi'een dubbadhaa dhimmi isaa kan xumurameef ta'uu isaati. Kanatu kiristiyaanummaa adda taasisa. Iddoo kanatti sirriitti na dhaggeeffadhaa. Hundumti isaa isin fayyadaa. Barumsa kana dandeettiin qabuun sadarkaa barnoota koo cimina kootiinan qopheessatu hin taane. Kanaafuu qulqulluun nuu qopheessedha waan ta'eef sirriitti itti fayyadamaa. Maal jedha? Dhimmi isaa kan xumurameefidha kiristiyaanni. Dhimmi isaa ganaa kan xumuramuuf miti. Xumuramee lafa kan jirudha jechuudha kan kiristiyaanaadha. Namni karaa Yesuus Kiristoos lammaffaa dhalate dhimmi isaa hojjetamee fi xumurameera. Mee fakkeenya tokko dhimma baay'ee isin rakkise isin yaaddeesse tokko yeroo baay'eedhaaf isinii furamuu dide tokko dhimma sana yaadda'aa dhiphachaa faayila keessan baatattanii har'a naa xumuramaa laata jechaa yeroo isin waajjira balbalichaa ol seentanii dhimmi keessii xumuramee jira. Dosee keessii mallattaa'eera siif hojjetamee xumurameera yeroo jedhe namni itti gaafatamaa isin barbaaddan sun karaatti isinitti dhufu akkam isin gammachiisa. Isin ganaa nan argadhaa laata arras nan dhabaa laata naa xumuramaa laata akkam immoo laata baay'een deddeebi'e baay'een joore jettanii yeroo isin nattan xumurameeraam kan kee edee namni yeroo xumuramaa isaa isinitti kennu hammam isin gammachiisa. Kan kiristiyaanaa dhimmi isaa yeroo inni balbala banatee ol galutti xumuramaadha. Balbala isa kam gooftaa Yesuus Kiristoositti amanee gaafa inni Waaqayyootti dabalamu kaasee dhimmi isaa xumuramaadha. Ganaa lafa qotee ganaa hojii meeqa hojjetee ganaa seera meeqa eegee waa'ee jireenya bara baraadhaa galmaan gaata miti. Hojii Yesuus Kiristoos fannoo irratti hojjeteen hojii Yesuus Kiristoos du'ee awwaalamee hojjeteen hojii Yesuus Kiristoos aangoo du'aa cabsee ka'een dhimmi kiristiyaanaa xumurameeraaf. Kiristiyaanarraa kan eegamu maalidha? Isa Waaqayyo kenneef sana fudhachuu eeggachuu duwwaadha. Isa Waaqayyo kenneef sana sarara isaa keessa jiraachuu duwwaadha. Maleessaatii ganaa yaalii garaa garaa geggeessuudhaan wanti inni fidatu hin jiru jechuudha. Mee sagalee Waaqayyo haa dubbisu. Ibroota 10:10 irraa sagalee Waaqayyo akkas jedha. Akka jaalala Waaqayyo sanaatti dhagni Yesuus Kiristoos yeroo hundumaaf akka ta'utti al tokkicha aarsaa ta'ee dhiyeeffamuudhaan nuyi Waaqayyoof qulqulleeffamneerra. Maqaan Waaqayyo haa ulfaatu. Irra deebi'een dubbisa. Akka jaalala Waaqayyo sanaatti dhagni Yesuus Kiristoos yeroo hundumaaf akka ta'utti al tokkicha aarsaa ta'ee dhiyeeffamuudhaan nuyi Waaqayyoof qulqulloofneerra jedha. Waaqayyoon keenya bara baraan ulfaatu. Hojii Yesuus Kiristoos fannoo irratti hojjeteen dhagni Yesuus Kiristoos fannoo irratti ol baafamuu isaatiin nuyi maal taaneerra jira? Waaqayyoodhaaf qulqulloofneerra.
al tokkicha immoo hojjetame. Bara kakuu moofaatti aarsaan arra dhiyaate waggaa har'aatiif hin ta'u. Arra inni dhiyaate yoo hojjetee fixeera ta'e ga'ee isaa xumurameera. Waggaa har'aa immoo yeroo ta'an immoo aarsaa kan biraatu eegama. Waan kan biraatu qalamuu qaba. Horii kan biraatu dhiyaachuu qaba. Yesuus Kiristoos garuu guyyaa guyyaadhaan hin qalamu, waggaa waggaadhaan hin qalamu. Si'a tokkicha dhiiga isaa mudaa hin qabneen iddoo isa hundumaa caalaa qulqullootaa dhiiga isaa qabatee waan seeneef hangafni lubaa keenya dhiigni isaa kun immoo yeroo hundumaa utuu hin ititin utuu hin kantarin ho'aa ta'ee hojii isaatti dhufee waan hojjetuuf al tokkicha yeroo hundumaa aarsaa dhiyeessuu isaatiin Waaqayyoof nu qulqulleesseera. Maqaan Waaqa keenyaadhaa haa galateeffamu. Kanaaf dhimmi isaa xumurameera yeroo jennu maal jechuu keenyadha? Amantiidhaan fayyee jechuu keenyadha. Roomaa boqonnaa 5:1 akkasumas Efesoon 2:8 irratti namni hojii isaatiin dhamaatii isaatiin utuu hin taane karaa amantii Yesuus Kiristoos hojiin hojjetetti amanuudhaan namni maal ta'e jechuudha? Fayyina argateera jechuudha. Dadhabbii Yesuus Kiristoos dadhabeen namni fayyina argateera jechuudha. Utuu dhalli namaa yaalii mataa isaatiitiin itti dhama'ee yaalee seera eeguudhaan abboommii eeguudhaan mootummaa Waaqayyootti galuu dandeera ta'e Yesuus Kiristoos fannoo irratti dhufee ol ba'uun barbaachisu. Sababiin isaa seerichi kennameera waan ta'eef namni isumaan hin fayya ture. Garuu namni karaa sanaan guutuu ta'uu waan dadhabeef, namni ulaagaa sana keessa darbu waan dadhabeef, hojicha sana Yesuus Kiristoos itti darbee hojjete warra amantiidhaan hojicha fudhatan sana warra amantiidhaan itti galan sanaan jireenya bara baraa kennuuf dhimma isaanii xumureera jechuudha. Kanaaf kiristiyaanonni kan isaan gammadanii ati fayyiteetta moo hin fayyine yeroo jedhamanii gaafataman ani fayyeera mirga abbaa taa'eera kan isaan jedhaniif kanaafidha. Maaliif eenyu akka gatii isaanii kaffale beeku, eenyu akka idaa isaanii irraa cufe beeku, eenyu akka iddoo isaanii du'e beeku, eenyu akka ba'aa isaanii irraa gate beeku. Kanaaf du'a booddee gaaf tokko waan ta'u meteenyee ilaalla guyyaa isa dhumaa jechaa yaaddaan deeman maal jedhure? Yesuus Kiristoos hojiin hojjete sana fudhadheera waan ta'eef ani mootummaa Waaqayyoo keessatti fayyeera jedhanii amanu. Kana jechuun isa fayyineerra jedhanii cubbuu shaakalan isiniin jechaan jiru. Wanti isinitti dubbachaa jiru kun barsiisa warra wangeelaati. Barsiisa waldaa Pirootestaantiiti kan hin jechaa jiru kun. Maleessa isa bara kana barumsa kana cinatti wanti biraa tokko qabamee dhufee fayyiteetta akka barbaadde ta'e jedhee cubbuudhaaf nama ayyamu ati koo kanaa booddee qalbii diddirrachuu dhiifama naa godhi jettee Waaqayyootti deddeebitee isa rakkisuus hin barbaachisu jedhanii barumsa sobaa sana jechaan jiru waan hin jechaa jiru kun. Inni hin jechaa jiru kun garuu hojii Yesuus Kiristoosiin lammaffaa dhalatee dhimmi isaa xumurameeraa fi ganaa cubbuu hojjeteef cubbuu addaamirraa fudhateefis cubbuu maatii isaarraa fudhate cubbuu ofii isaatii hojjeteenis ganaa adabamee ganaa gatii baasee mootummaa Waaqayyootti seena utuu hin taane Yesuus Kiristoos isan isaaf kaffale sana gaafa fudhatu mootummaa Waaqayyoo keessatti galmaa salveeshinii argata, fayyina argata jechaan jira. Isa booddee immoo bu'aa fayyina isaatii hojii gaarii hojjechuutti fufa jechuudha. Ija fayyina isaatii hojii gaarii hojjechuutti fufa jechuudha. Kanaaf amantiidhaan fayye boojuu Kiristoos argamsiise guura jechuudha. Dhimmi isaa kan xumurameef yeroo jennu boojuu Yesuus Kiristoos argamsiise sana guura kan lolee moo'icha fide Yesuusidha. Kiristaanni immoo duuba deemee boojuu isa argame guuruudha ga'eensaa. Maqaan Waaqayyoo keenyaa bara baraan ulfaatu. Boojuu isaa Yesuus Kiristoos argamsiise sana hin guura. Medirree lolaarra dhaqaa. Diinonni yaadaan jechuu koodha. Diinonni gamaaf gamanaan wal lolanii gareen diinaa isa tokko mo'amee inni mo'ate maal godha? Boojuu guura. Farda isaanii, konkolaataa isaanii, qabeenya isaanii, birrii isaanii, warqee isaanii, meeshaa waraanaa isaanii guurrata. Boojuu guura. Kun egaa loltuma isa loletu guura.
sila nu garuu akkam taane Yesuus Kiristoos isanni loolee kukuffisee duubarraan deemnee boojuu guuruudha nuun maqaan isaa bara baraan haa ulfaatu dhimmi isaa xumurameef yeroo jennu kana jechuudha. Inni kan biraan yaaddoo malee jiraata jechuudha. Maatiyos 6:31 haga 32 irratti hin yaadda'inaa. Waan nyaattaniif, waan dhugdaniif, waan uffattaniif hin yaadda'inaa. Mee simbirroota ilaalaa, mee daraaraa bakkee ilaalaa. Waa'ee uffannaa isaanii yaadda'an, waa'ee nyaata isaanii yaadda'an. Waaqayyootu isaan soora. Isin immoo simbirroota irra caaltu, isin immoo mukeen irra caaltu. Waaqayyo inni simbirrootaaf yaadu, isiniifis hin yaada. Kanaaf hin yaadda'inaa, yaaddoo malee jiraadhaa. Waan isin barbaachisu duraan dursanii mootummaa Waaqaa barbaaduudhaadha. Lakkoofsa 33 yeroo dabaltan. Mootummaa Waaqaa barbaadu duwwaadha. Qajeelummaa isaa duukaa barbaadu duwwaadha. Kanarraa kan hafe hin yaadda'inaa jedhee dubbata. Kanaaf kiristiyaanni inni jaaffaan maal jenneerra? Dhimmi isaa kan xumurameef ta'uunsaa adda isa taasisa. Warroota kan biroo bira yoo deemtan garuu kiristiyaanuma jedhanii kan waaman tokko tokko garuu kiristiyaana dhugaa warra hin taane dabalatee warra kiristiyaanummaa keessaa Kiristoositti namanne dabalatee amantiiwwan adda addaa bira yoo dhaqxan garuu dhimmi isaanii ganaa akka hojjetamutti isinitti himu. Dhimmi isaanii ganaa akka beekamu ganaa guyyaa dhumaadha akka beekamutti isinitti haasa'u. Waa'ee konfirmeeshiniidha, waa'ee salveeshinii isaanii irgixanyaa miti yookaan immoo ittamanoo miti. Ittamanamummaan qabani, konfiidensiin qaban. Rabbitu beeka, Waaqatu beeka isiniin jedhu. Garuu kiristiyaanni dhimmi isaa akka isaaf xumuramettitu amaneetu jiraata. Kanaaf kiristiyaana addunyaa kanarratti adda kan isa taasisu maali? Dhimmi isaa kan xumurameef ta'uu isaati. Maqaan Waaqayyoo keenyaa ulfaatu. Baga kiristiyaanota ta'an, baga ijoollee Waaqayyoo ta'an, baga Kiristoos miixatee nu da'e, baga nu dhalche galanni isaaf haa ta'u. Inni torbaffaani kiristiyaanaa kan adda isa godhu maal jettanii kan ofii isaa waan hin ta'iniif. Kan ofii isaatii miti kiristiyaan. Addunyaa kanarratti wanti kiristiyaanaa adda godhu inni torbaffaan maal hin jedhe kan ofii isaa ta'uu dhiisuu isaati. Namoonni kan biroon amantiiwwan kan biroon jireenyi isaanii kun akka isaan harka jiru jireenya isaanii sana immoo akka barbaadan gochuudhaaf mirgaa akka qabanitti kaasu. Garuu kiristiyaanni akkasitti hin dubbatu. Jireenyi koo kun abbaa qabaa jedha. Jireenyi koo kun kan ofii kootii miti jedha. Isa duraa Qorontos 6:19 yoo dubbifanne akkas jedha. Dhagni keessan mana qulqullummaa hafuura qulqulluu isa isin keessa jiru ta'uu isaa hin beektaniiree? Hafuura kanas Waaqayyo biraa argattanii mana qulqullummaa hafuura isaas erga taatanii isin kan ofii keessanii miti. Galanni Waaqayyoof haa ta'u. Kiristiyaanni addadha. Boleessa koo boleettii koo dhugaa kana baruu qabda. Dhugaa kana baruu qabna. Nuni kan mataa keenya miti. Jireenyi keenya kun abbaa qaba. Qaamni keenya kun abbaa qaba. Iji keenya kun, arrabni keenya kun, fuulli keenya kun, lapheen keenya kun abbaa qaba. Waan abbaa qabu fuunee abbaa barbaanneef kennuuf mirgan qabu. Already kiristiyaana taanee irra taanaan dhimma abbaa qabu irratti murteessuu hin dandeenyu. Mee manuma kiraa illee fudhadhaa fakkeenya salphaa. Abbaan manaa mana kiraa isaa edda isinitti kennee booddee maallaqa keessaniin manicha kan dhuunfaa keessanii godhattanii ji'a ji'aan yookiin waggaadhaan yookiin ji'a ja'aan kaffaluudhaan edda manichi kan keessan ta'ee booddee sababi isin mana kiraa irraa fudhattanii jirtanii fi abbaan manicha dhufee akka barbaade gochuu hin danda'u. Utuu isin ayyamsiisiniin keessa galuu hin danda'u. Kiraayiidha iyyuu garuu isatu ijaara.
utuu isin hin ayyamsiisiniin keessatti cidha geggeeffachuu hin danda'u. Keessummaa keessatti waammachuu hin danda'u. Utuu isiniin hin geggeessiniin fuudhee nama biraa itti galchuu hin danda'u. Maaliif? Already maallaqa kaffaltan sanaan mana sana kan keessan godhattaniittu. Yesuus Kiristoos immoo jireenya keenya kana hin kireeffate utuu hin taane hin bitate. Dhiiga isaatiin bitate. Fannoo irratti gatii baasee dhuunfaa isaa taasifate. Kanaaf jireenya keenya irratti murteessuu hin dandeenye. Ofii isaatiin mana godhatee keessa jiraachaa jira. Bitateetu mana qulqullummaa godhatee immoo keessa jiraachaa jira. Kanaaf utuu Yesuus Kiristoos hin ayyamsiisin wanta dhiigaan bitame kana fuunee abbaa barbaanne keessa seensisuu hin dandeenye. Jaalalli Waaqayyoon hin gammachiisne, yaanni foonii, yaanni biyya lafaa, fedhiin seexanaa, wanti xuraa'aan kamiyyuu olangalaa bakkan fudhadha yoo inni jedhe jireenyichi abbaa qaba. Ani kenneen jira, gurgurameen jira. Jireenya kana kan bite gatii waaqarraa tokkotu keessa koo jira. Ati ana biraa iddoo hin qabdu ittiin jechuutu nurra jira. Yoo jireenya keenya keessaa wanti xuraa'aan bakka qabaate bakka godhate garuu Yesuus Kiristoos sanaa wajjiniin walitti makamee taa'uu hin danda'u. Hafuurri qulqulluun sanaa wajjiniin walitti makamee taa'uu hin danda'u. Jireenyi keenya kan abbaa ormaa ta'a. Kanaaf jireenya keenya keessaati goluma tokkollee bakkuma xinnoo tokkollee waan biraadhaaf kennuun nurra hin jiraatu jechuudha. Fakkeenya gabaabaa tokkoon isin yaadachiisa. Yeroo baay'ee yeroon sagalee Waaqayyoo dubbadhu nan dubbadha. Namicha tokkotu dunkaana daldalaa yookiis suuqii keessaa gurguree kenneefi namaa kenneetu yookiis immoo itti kireesseetu suuqicha keessaa garuu bakka tokko mismaara tokko sana naa kenni jedheen. Mismaara waatti fannifamtu tokko naa kenni jedheen. Rakkoon qabu maal kanan isinitti garaa jabaadhaa jedhee inni isaanirraa fudhate sun. Naalaattee taa'ee waadaadhaa waanan dhufee irra kaadhu na jalaatii irraan fuuteen gattu yookaan hin gurgurattu lakki ittiin bu'u waadaadha. Mismaarri kun suuqii kana keessaa kan kooti bakka jedhee. Isa booddee guyyaa biraa suuqichi suuqii wanti nyaatamuuf keessatti gurguramu wantoonni garaa garaa keessatti gurguramanidha. Namichi garuu maal godhe? Foon xiqqoo tokko fideetu mismaaratti irratti fannifate. Manichi garuu mana foonii miti. Kanaaf kun naafa taa'u ittiin bu'iin jedhee deeme. Yeroo namichi naanna'ee torban tokko guuteeru foonichi ajaa'utti ka'e. Baasee gatuudhaaf mismaarattii sana waadaa galee kenneeraaf kan nama biraati. Waadaadha. Dhiisuuf immoo suuqiin isaa ajaa'eera. Maal godha reenuma taa'e torban lama darbe sanarra darbe manni isaa guutummaan ajaa'utti ka'e. Innis keessa taa'ee gurgurachuu hin dandeenye. Namnis immoo dhufee irraa waa bituu hin dandeenye. Sababii maaliitiif? Sababii wanti ajaa'u suuqicha keessa jiru. Guutummaa guutuutti jireenya keenya Yesuus Kiristoosiif laannee tootaalii isaaf samiit goonee hin jiraannu taanaan wanti biraan dhufee waan biraatti fannifata taanaan jireenyi keenya akka kana nu jalaa ta'a jechuudha. Guutummaa guutuutti jireenya hafuura keenyaa balleessa. Guutummaa guutuutti jireenya hafuura keenyaa xureessa. Wanti kan biraan xiqqoo ishee. Kanaaf jireenyi keenya kan ofii keenyaa utuu hin ta'in kan abbaa qabudha. Isa abbaa qabudha. Kiristiyaanummaanis adda kan isa godhu isadha. Ani waa'ee koo dhiiseera, waa'ee koo ganeera, waa'ee koo gateera. Tootaalii Yesuus Kiristoositti kenneera jedhee jiraata. Kanaaf kiristiyaanni wanti adda isa taasisu tokko kan ofii isaa ta'uu dhiisuu isaati. Yookiin kan ofii isaa miti jechuudha. Maaltu si galche jireenya koo keessa? Maaltu si galche jechuu dandeenya? Yeroo geggeessitoonni nutti dubbatan, yeroo waldaan kiristiyaanaa dogoggora wayii tokko arganii kun sin madaalu, kun sin ilaallatu, sirraan eegamu, ati mucaa gooftaati, ati mucaanu iddoo fagootti eenyuudha, waan kasii keessaa baheedhan yeroo nu gorsan maal nama galche waa'ee koo jennee fakkarra yoo ta'e maalidha jechuudha? Dogoggorree jirra jechuudha. Maal taaneera jechuudha? Karaarraa kaannee jirra jechuudha.
jireenyi keenya kan ofii keenyaa miti, kan gooftaa Yesuusidha. Inni 8ffaan finni xumuraa kiristiyaana adda kan isa godhu kana ilaalle qabxiiwwan duraan ilaalle 6ffaa wajjin waa wal ilaallatu baay'ee irraan turu amantiidhaan jiraata. Amantiidhaan jiraachuu isaati kiristiyaana adda kan isa taasisu. Ambaaqom 2:4 irraa sagalee Waaqayyo akkas jedha. Kunoo namni afuufamu nama yaada qajeelaa miti, namni qajeelaan garuu amantii isaatiin in jiraata. Namni qajeelaan garuu maal godha? Amantii isaatiin jiraata. Namni afuufamu garuu nama yaada qajeelaa miti. Namni qajeelaan garuu maalidha? Amantiidhaan jiraata jedha. Kiristiyaanni haala laaleen jiraatu, waan qabatamaa argees miti kan inni jiraatu. Midhaan maasii keessaa tolaa jiru laalee gammadee hin jiraatu. Yookiin immoo baankii keessa birrii guutee jiru ilaalee qoma dhiibee gammadaa hin jiraatu. Kiristiyaanni yeroo guutus yeroo duwwaa ta'us amantiidhaan jiraata. Haala laalee miti, duumessa laalee miti, amma roobuudhaaf jedha jedhee miti, amma roobuuf jedhan jiru yookiin immoo amma caameera aduu ba'uuf jedha jechaa hin jiraatu. Haalli dukkanaa'us haalli ifus, haalli mijaa'us mijaa'aa ta'uu fakkaachuu dhiisus kiristiyaan amantiidhaan jiraata. Waaqayyo irratti of gatee na baasa jedhee jiraata. Baaftuun koo, geggeessituun koo, fiixaan kan na baasu eenyudha? Waaqayyo kooti jedhee jiraata kiristiyaan. Kanatu adda isa taasisa. Kiristiyaana ta'ee namni amantiin qabu taanaan kiristiyaanummaa sirrii miti. Waaqayyo gatii guddaa jireenya keenya keessatti kennee kan inni nurraa eegu maal yoo jettan amantiidhaan jiraachuu danda'u keenya barbaada. Gaafa nu amantiin jiraachuu dandeenye Waaqayyo harkaa mummucachaan Waaqayyoon jaallatu. Yeroo nu mamuutti kan Waaqayyo hin gadda. Kanaaf nuun Waaqayyo kan inni nurraa barbaadu maal yoo jettan amantiidhaan jiraachuu. Amalli kiristiyaanni tokko ittiin adda ta'ee beekamu isa kanaadha jechuudha. Maaliif Waaqayyo amantii irratti gatii guddaa kenna yoo jettan amantiin dandeettii Waaqayyo ga'umsa Waaqayyo wajjiniin walii mallatteessuudha, walii galuudha, walii farramuudha. In dandeessa ati waan hundumaa jedhanii Waaqayyo wajjiniin walii galtee mallatteessuudha. Kanaaf Waaqayyo waaqummaa isaatti nama of gatee amanee jiraatu waan barbaaduu fi yeroo namni amanu hin gammada. Irree Waaqayyootu amantiidhaan bakkeetti calaqqisa waan ta'eef. Warroonni kan biroon dinagdee akkaawuntii isaanii keessaa, baankii isaanii keessaa qaban herregataniitu gara kanatti adeemnaa jedhu. Fira baay'ee qaban ilaalaniitu firri koo jiraa jedhu. Sadarkaa barnoota qaban lakkaa'anii ani barumsa hamma kanan of harkaa qabaa jedhu. Miindaa ji'aan eeggatan ilaalanii miindaa isaanii irratti of gatanii jiraatu. Kiristiyaanni garuu hoolonni yonnaa hin jiran ta'es, saawwan yoo hin jiran ta'es, lafti midhaan hin baasu yoo ta'es, baankiin duwwaa yoo ta'es, miindaan hin kaffalamu hin jiru yoo ta'es amantiidhaan jiraata. Kanaaf kiristiyaan adda kan isa taasisu kanaadha. Hedduun isaanii amantii jecha jedhu kanaan gocha amala amantii jedhu kanaan addunyaa kana raajeffachiisanii darbaniiru. Kiristiyaanonnis ta'e abboonni amantiin fuuldura turan. Humna amantii kana ekspiriyaansi gochuudhaan, humna amantii kana shaakaluudhaan addunyaa kana raajii ishee godhanii darbaniiru. Amantiitti fayyadamanii irree Waaqayyootti gargaaramanii jechuudha. Kanaaf yaa obboleessa koo, yaa obboleettii koo kiristiyaana taatee amantiidhaan jiraachuun barre taanaan qalbii kee jijjiiradhu, gara amantiitti deebi'i. Waan ijaan mul'atu irratti of hin gatiin, waan irra of harkaa qabdu irratti of hin gatiin. Of harkaa dhabuu keetiinis abdiin kutatiin jira Waaqayyo jedhe. Abdiin jira jedhe. Hin dhufa gooftaan koo sa'aatii ishee dhumaatti jechuu bare. Yoo akka kanatti jiraatta ta'e ati dhuguma kiristiyaanadha. Adda addummaan kees warra kiristiyaanota hin taane gidduutti bakki itti ba'ee mul'ata. Galanniif ulfinni Waaqayyoo keenyaaf haa ta'u. Dubbii isaa sanutti dubbatee nu barsiiseef
Waaqayyo haa kabajamu. Kutaa 8ffaa bu'aa kiristiyaanummaa mata duree xiqqaa jedhuun itti fufnaa. Waaqayyo nama guyyaa sanaan waa godhu. Waaqayyoon walii wajjin galateeffannee xumurra. Waan nu barsiifteef, waan nu gargaarteef, dhugaa keetiin gara keenya waan dhufteef, gooftaa keenya fayyisaa keenya Yesuus Kiristoosiin ulfaadhu. Yaa Waaqayyo maqaan kee haa kabajamu. Dhugumaan akka kiristiyaanaatti addasiif taanee kiristiyaanummaa keenya akka ifa saafaatti calaqqisiisaa akka jiraannuuf ofii keetii nu gargaari. Dhugumaan yaa Waaqayyo kiristiyaanummaan keenya kun kan maqaa duwwaa akka hin taane dhugumaan mul'achuu kan danda'u nuuf taasisi. Waan baranne kana jireenya keenya irraa akka inni calaqqisu taasisi. Isa nu dhageesseef maqaan kee ulfaatu. Ijoollee kee eebbisi. Ayyaana kee hunduma isaaniif baay'isi. Waldoota obboloota dhuunfaa sagalee kee kana dhaga'an hundumaa dubbii kee kanaan isaan gargaari. Anas ta'e yaa Waaqayyo geggeessitoota tokkummaa kanaa gargaari. Mul'ata nuu dabali. Ayyaana kee nu geggeessi. Mallattoo kiristiyaanummaa keenya nurraa calaqqisiisi. Kana waan gooteef galanni siif haa ta'u. Maqaa gooftaa Yesuusiin ameen. Waaqayyo isin haa eebbisu. Geggeessitoonni sagalee Waaqayyoo kanaa dhaggeeffattanii waldoota keessan irratti sheer gochuudhaan ergaa tokkummaa keessanii galmaan ga'aa. Ergaa tajaajila kiristiyaanummaa keessan keessaa ga'ee tokko ba'aa. Waaqayyo isinii wajjiniin haa ta'u.